Jirra jirtu ilmaan Oromoodhaa waamicha lammiif jedhu qeerroo magaalaa Makkaa hawaasa Oromoo guutuu magaalaa Makkaa fi naannoo ishiitti argamtan maraan lammiitu lammiif gaachana isa jedhu irratti akka nuuf argamtan kabajaan isin gaafannaa. Waamicha kana irratti sheekanii fi manguddootaa fi qeerroo fi qeerritti guyyaa kana haala yeroo ammaa irratti marii bal'aa kan taasisan taha. Guyyaan isaa guyyaa 16 baatii 3 bara 2018 bitootessa guyyaa Jumaa oollee galgala sabtii sa'a 8:30 irraa eegalee kan dhiyaatu taha. Iddoo waamichaa Shaariyaa Kubril Hijiz Aat Al-Qusaam koree qindeessituu ayyaanichaa lakkoofsa bilbila 5564667 yookaan 59625 yookaan ammoo 55428 afuriin argachuu ni dandeessan. Akkasuma koree qabduu maallaqaa Amiin Jamaal fi Caalaa Sanii taajjabdoota manguddoo maallaqaa Amayyuu fi Sheekh Yusuf, Sheekh Jamaal fi Haji Umar, akkasumas barreessitoota guyyaa ayyaanaa Muzammil Khamaanii fi Imaan Abdallaa, akkasuma koree tishartii gurgurtuu Sultaan Jundii, Bayaan Sheekaa fi Sultaan Jundii fi Bayaan Sheekaa tishartii taqiyaan walirratti Riyaala Saawudii qarshii Riyaala Saawudii 50 qoba qobatti tishartiin Riyaala Saawudii 35 koofiyaan ammoo Riyaala 20 miseensonni keenya qeerroo fi qeerrittiin dura bu'ummaan uffachuu qabdan. Abbaan sagantaa wal duraa duubaan nama afeeru akkasumas abbaa maayikii Mandela Nuuree fi Mahmad Abbas 2 koree qindeessituu lammii fi qeerroo waldaa Raabaa Doorii Ahmadiin Jamaal Nasruu Haadii Caalaa Mahammad Maaruf Mahammadii fi Sultaan Jundii Bayaan Sheekaa Abbuushaa fi Mu'aas Jaalalaa guyyaa Jumaa asrii booda akka achitti nu argamtan walaloo fi diraamaa Morrisaa gargaarsa sirba yeroodhaan achitti wal arguu qabna. Akkasuma manguddoota eebbaa Haji Umar, Sheekh Yusuf, Sheekh Qamarii fi Khalid Dr. Sheekh Muhammad Rashaad maaloo guyyaa sana akka wal agarruu afeeramtanii jirtan hundi keessanuu qooda qaraa fudhatan abdiidhaan isin eeggannaa. Horaa bulaa galatoomaa wal argaan keenya.